Eessa jirta lubbuun? Eessa jirta? Eessa jirta garaa? Eessa jirta? Eessa jirta onnee? Eessa jirta? Eessa jirta lubbuun? Eessa jirta? Eessa jirta garaa? Eessa jirta? Eessa jirta yaa onnee? Eessa jirta? Ah, way jaallatana way. Ah, ah, ah. Yaa Rabbi jaallatana duraa akkam taana jaalattiin nu qillifeessite. Ah. Ashama harka fuunee nagaa siniifaa wayyattu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii. Ani nagaa kooti galata waaqayyo wayya nagaa taatanii Eid Mubaarak isiniin jedheen jira warroonni hordoftoota amantaa Islaamaa hundumti keessaniyyuu nama barana tsoomee gara tsoomu Rabbi sinaa taasisu. Egaa itti aansuudhaani baga gammaddan isiniin jedha. Barri dhiirrillee akkasitti nama bo'u dhufee jira. Maaliif yeroo duratti dubartoota bichaatu jaalalaaf bo'aa garuu amma gara dhiiratti achi deebi'ee kunoo dhiironni jammaranii jiru. Tikeenni gara dhiiratti garagaree jira. Eessa jirta lubbuu? Eessa jirta? Amma kana maaluma jennan jedhe bar. Maal jenna jarana? Maal jennu hizbii keenya? Maal inni? Qo'anan jedhu waa'ee miidiyaa kanaa ana siruma isaatu nagarramaa jira. Gaafa wal fuudhanii miidiyaa irratti wal fuudhu. Gaafa walii kanis miidiyaa irratti walii. Biyyi maal jammare jarana? Amma kuni tarii wal lolan ta'uu irraa fagaatte ta'uu micayyoon akka akkasittiin inni eessa jirta lubbuu koo jedhee too inni jedhu kana. Mee amma maaluma hin jedhe bar. Onnee koo lubbuu koodha. Lubbuu silaa keessa jirti. Onneen isaas keessuma jira. Haadha manaa yoo ta'e Rabbi namaa kenna gaafa namaa kenne fuudha. Kun amma hin soba bar. Odoo fuudhee obbiraan ka'e iyyuu guyyaa lama immoo gaafa obbira turse hiiketti immoo nan biraa fuudha bar. An akkanaa kana amantanii itti hin heeruminaa. Dhiirri akkanaa kun hin amanamu. Dhiira akkamii seeta? Dhiira bakka ishee kabajaasaa beeku. Dhiira jireenya isaa jiraatu keessatti hin beeksamaarree. Hin beeksas siniin jedha. Akkanuma xaal jedhee waan hundi keessatti argamu miti. Kun amma laal tokkichuma jaallatee si'a gaafa waa tokko ture jaalala isaa waan baay'ee keessatti jedhee waarrate immoo gaafa boodarra wanti tokko irra ga'e immoo ta'u godhee biraa deema kun ikkoo. Ani akkanaa kana hin jaallatina. Asiddit jedhe isaa laal nama gadi jedhee hojjetatu nama jiruu isaa godhatu malee nama miidiyaa irratti ba'ee keessa yoo wal lolan dhufe eessa jirta lubbuu eessa jirta jedhu kana hin fedhina. Hin soba kun. Kun an akkanaa kuni hin soba. Kun an akkanaa kanatti heerumuun sirrii miti. Isiniin jedha. Tarii immoo yoo nuti biyya jala jiraatee na dhaggeeffate natti qabamuu danda'a. Yaada kee sirreeffadhu obboleessa keenya. Maali atanii dhalaadhaattee eenyurratti miidiyaa irratti baate too eessa jirta attee too iyyaafattu. Eessarra hin jira seemii ijoollee. Qe'ee abbaasaa kamii asii qe'ee waamasee ijoo miidiyaa irratti ba'e toggaa akkasittiin eessa jirtaa jedhu kana. Maaluma keessa jirraa baruma akkamii keessa jirraa yaa jarana keenya. Yaa jara keenya maaluma argaa oolla maaluma dhaga'aa oolla jedhe. Waanumti dhageenyu waanumti argaa oollu kun waanuma hammiriidha siriisa. Kanaafuu dhiirri akkatti bo'uun jammaramee jira. Waan akkanaa kana sirrii miti sirreeffadhu ishee. Mayi biroo sirrii miti sirreeffadhu. Dhiira akkanatti isinii bo'u kana isinis immoo nuu bo'u jettanii toluu kan qaatina shamarran keenya biyya Arabaa. Keessattuu warri biyya Arabaa jirtan. Inni kun ikkoo warra birriidha nama barbaadu bar birriidhuma taate bar. Gaa'ela jechaan gaa'ela birriidhuma barbaada. Qofa keenyaaf dur yeroo harmee keenyaa abbaa keenyaa isatu birrii kaffalee waan barbaachisu godhee waarratee fuudha. Waan qabu qabeenya isaanii waluma isaanuma lamaanidha. Gaafa walitti dhufan garuu hojjetatanii dhalas yoo godhatan
dhala isaanii isa wajjiniin hojjetatanii haadha qabeenyaa abbaa qabeenyaa ta'u. Inni ammaa yommuu dubartii tokko jaallate lafa qabdii, qabeenyaa qabdii, mana qabdii, maal qabdii, maal qabdii, maal qabdeedha asuma haasee yaafata. Kana ka ishii fuudhama isa fuudhan jedhe barbara kana. Warri jalaa baatan baga gammaddan. Warri kaa yaada itti dhiistan isinuma fuutu. Warri mana ijaartanii maal jettanii maal jetta warri hin heerumne isin kalaa isinuma fuutu. Beekamaadha numa fuutu. Walumatti seena mana keessanitti gaafa dhufee immoo gaafa immoo walitti kaatan immoo qabdanii baastu. Baay'inarraa ittuu mucaan tokko akkas gooteedhaan qabdee waan rattee baasteedha ofirra. Kana waan akkasii jira. Waan ajaa'ibaa isiniin jedha kan hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Mucaan kun baay'ee nagarramee baay'ee tokkoon itti kolfisiinan dinqisiifadheesi. Dhiira akkas dubartiidha. Si jirtani masmurii baase barkun. Kun ammoo masmuriidha moo maal jenna garuu an waasaan haa galuu dide. Ayi jaalalaa onnee na qabdee jilba na qabdee garaa na qabdee. Inshallah. Amma kuni jaalala. Dhamaatudha kun jaalala maalitti dhala jaalala dhamaadha isa dhamaa isa jalqabee karaatti hafu san inni kanaa kun jechaadha. Sirrii miti. Mucaa kana warri beektan dhaqaatii qabaatii gorsaan barbaachisu. Gorsaatii hidhuudha barbaachisu. Akkasiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffatanii galatoomaa. Mee laayikii tuqaa sheerii akkasuma warroonni maatii naaf hin taanillee asumaan maatii naa ta'a hedduu takka galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikiin dagatinaa mee sheerii illee dagatinaa sabskiraayib gochuullee dagatinaa hedduu takka galatoomaa chaawu.